أنا هندومافو مالك جنون لين بيخواني كومنتي جلان كيكا وانتنا نجاتوراني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kabajamtoota hordoftoota chaanaalaa ogeessa jaalalaa jirtu arraan tanaa naafi birraa dhufe annaa akkuma mana fatiyaatii baaniin dhufneeni annaa wahii dubbachuu barbaanna qaamtis yaada kan ibsachuu barbaanna isaaniif dhufne annaa wanta ni beeytani kan gadda prank goone sanis akka prank ta'e viidiyoo irratti himnee gaddisnee turre guyyuma sanuu jala fiinnee ammallee bakka isin seentee hidhamnee fiigaa hotte silkii irra bilbilee silkii isin kaastu ture guyyuma san zaa sadii kana boodallee mana dhaqnee mana jirtu ture san booda arra dawaltee nu yaamtee jechuun yoo viidiyoo kana gaddisne arra jaama yookaanis baroo kana أنا دولتي نيامتي يرو دينو تينغوماف نيامتي جنة دينه يرو دينو أنا دو تكا نوارستي تورتي أنا كتيلة دو تكا رابسيني إندو بني توري براني لين آري فيكا ديمي أنا برا dhugaa dubbachuuf nuti piraanki renneeti hulaa dura dhaabbachuu turre nama kanu gabbahu dhaabne garuu amma ta'u isiillee nuti akka maletti aarse garuu akka malee nuufaa hamte amala si osoo hin beekne piraanki dhennee akka malee goone nu dhibde. Yeroo balleesse moo isii balleessee nuun galle. Yeroo hedduu piraanki na gooti ni beektaa. Garuu ana oggusaniif yeroo piraanki jiru sanillee yaade piraanki takkanaan jennaan bakka dhumatti achumatti fitadha ni beektaa. Ana piraanki wal godhuun nurraanis hin baane namni piraanki wal godheetuma piraanki waliin jee yoo wanni kanarra guddaatu bade dhiifama wal gaafataame ana piraanki goone dhiifama gaafanne dhiifama sanis diddee turte ammallee tasilkii sanis keessaan baane tasilkii sanis keessa jirte silkiin siitillee deebitee fi jirti hin beekneen ana wanni arraan tana nuun jettees walii wajjin dalaynuu walii maarree nama hedduutu jira jechuun waan hedduu takka jettee isin nama wajji dalagan hedduutu jira jettee maqaa hunda lakkoofte turte annaa yeroo sanitti gaanutis akka isii hin taanu jennee firaa obsnee ni bira kunne amallee homaa miti isin illee naarteeti waan dila kana haasa'u turte annaa garuu eegaan xiqqoo galee booda natti dhaga'ame illeen humaan qabu ni beektaa amma kan hunda kan godhe pirankii daleynaa jenneeti wanni akkanaa kun warri pirankii kana nuuf fiddanii warri pirankii kana oftanis dhaabaa nurraa ga'e. Pirankii waan badii qabu natti pirankii yeroo silaa pirankii kun jiraachuu baate nagaan dalagachuu jirraa diramaa keenya. Dhugaa dubbachuuf daawwattoota pirankii kun inni akka piraankiin duraan hin eegalle ammallee piraankaan hin eegalleen ishii dura an takkaa godheetu hin beeku amma malee jechuudha viidiyoo kana duraas ammallee takkaa godhee hin beeku yeroo hedduu isiin piraanki na gooti sooshaal miidiyaa irrattis piraanki na gootee beekti. Normaallee piraanki na gootee beektiin. Arraan tana hedduu kijibdaa hedduu wanta taatee hin beekne kijibaan kijiba hin beekne piraankuma kijiban jaamu gaa piraankiin. Tasilkii sanis akka ta'ettuu ta'e dhiifamaa jeeni dhiifama sii godhe naan jettee turte bichaan beekne sanillee keessa jiranii beektaa. Innaa sa'aan kijibaallee haa ta'u akka fadhe haa ta'u. Mana siin yaamtee akkas ni jaama waan jaamu nutti hin fakkaatan. Annaa hundumaafuu maal akka jennullee hin beekani. Viidiyoo duraa kasilkiisan yeroo gaddisutti namoonni hedduun komentii jalaan qeeqaa wanta naan jechaa turani. Yeroon deebisuufis waan bareedaa gootee naan jechuu turani. Yeroo hedduun waan hin godhu keessaa waan hordoftoota kee gammachiisu godhuun fadhaani. Mee isin yaadanaaf kanaaf fatiyaan irraa akkana jettee jirti walii wajjin dalaynuu akkana ati ni faraddaa naan jettee farada kiyyaa sin agarreeni mee isinummaan maal jettan jechuun yaada keessan komentii jalatti naa himaati piraanki godheen dhiifama gaafadheen
jechuun hasilki saniin baana hasilki sana akkas ta'e dhiifama gaafadheeni kaboodaa kun piraankiin daawi yeroo sanitti jala fiigee dhabeeni sanbooda yeroo hedduutti bilbilee arallee viidiyoo sana irratti arguu maltanii hedduu takka wanta dhiifama jechuun ni ture naamee isin maal jettan yaada keessummee komentii irratti isinis naaf barreessaa birraamee maal jettan bainala biraan hedduu takka aaree jira ni beektaa yoo waliif hin obsine yoo waliif irraan dabarree wanni tolaa wanni badaa malee waan tolaan jiru akkasuma jennee firaantiis obsinee hundeessuu jirra saada fatiyaan yoo ifii feetee hojii daleneettee dhuftees hojii dalenaan yoo fadhuu anarraa hafu jettees mirga qabdiini egaa kanaa ol wanni godhuu dandeenyu takka illee hin jirtu nama yoo itti balleessite illee badii kanaa olitti yoo itti balleessite badii akka tasaafaa yoo ta'e dhiifamuma gaafata nama maal gootaan wanni dhiifama olii waan jiru natti hin fakkaatu naa dhiifama halachuu irrattuu jenneeni dhiifama san diddee jirti naa waan goonu takka hin jirru kabajamtoota hordoftoota kiyyaa waan nageetti haa dadhabne jechuun hammeenyatti narraan fudhatina waanuma hundaa'u hammeenyatti narraan fudhatina hedduu takka galatoomaa waan na hojii turtaniif hedduu galatoomaa hedduun isin jaaladha inshaallah viidiyoo biraatiin wanga walitti deebinutti bye bye